Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessan. Jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru. Oduun jalqabaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanota humni finxaalessaa haleellaa itti raawwataa jirutti humni waraana mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo akka waliin haleelle yookaan waliin waraanne jiraattonni gaafatanii jiru. Akkasumas mala yookaan tooftaa humna finxaalessaa ofirraa ittiin ittifna jedhaniinis eeranii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fi akkasumas zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana mootummaa Bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti ol'aantummaa fudhatuudhaan humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan Bilxiginnaallee haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti waraana mootummaa irratti raawwataa jiru kan isa yaaddesse ta'uu fi humna loltoota mootummaatii ol ta'uu amanuudhaan marii gaggeessee jira. Marii kaadiroota fi ajajoota waraana mootummaa waliin gaggeessan irratti tarsiimoo waraana bilisummaa Oromoo ittiin balleessina jedhan 3 qopheeffatanii irratti walii galuun hojiittiin seenuu fi qophii xumuruun isaanii beekamee jiran dabalata isaa isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Burkina Faasoon lammiilee Afrikaa gara biyya isii imalaniif viizaa bilisa taasisuu beeksistee jirti. Rakkoon Afrikaa Afrikaanotaan furama jechuudhaan ijjannoo cimaa kan qabu pirezidaantiin Burkina Faasoo hojiilee jijjiiramaa dinqisiisoo hedduu hojjetee jira. Ammas labsii kana mirkaneessuudhaan qophii ta'uu isaa beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroollee qabannee jirra. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanota humnoonni finxaalessaa haleellaa itti raawwataa jiranitti humnoonni waraana mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo wal waraanuu akka dhaaban jiraattonni gaafatanii jiru. Jiraattonni aanaalee garaagaraa jechuun aanaa Abee Dongoroo, Kiramuu, Ammuruu, Giddaa Ayyaana fi aanaa Jaardagaa Jaartee miidiyaa OMN fi yaada kennaniin humna finxaalessaa kanaan wanti nurra hin gahin hin jiru jedhanii jiru. Jiraattonni yaada kennaniin hanga rakkoon hidhattoota finxaaleeyyii wal qabatee jiru furamutti humnoonni waraana mootummaatti waraanni bilisummaa Oromoo akka wal hin haleelle yookaan wal waraanne cimsanii gaafatanii jiru. Sababni isaas wal waraansi humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo humnoota finxaalessaatii fi haala mijeessa jedhanii jiru. Yeroo humnoonni waraana mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo wal haleelanitti humni finxaalessaa immoo namoota nagaa irratti haleellaa raawwata jedhanii jiru. Humnoonni mootummaa yeroo finxaalessaa waraanuu deemanitti waraanni bilisummaa Oromoo immoo hattee hidhuudhaan eegee yookaan waraanu ta'e humnoonni mootummaa immoo humna finxaalessaa irratti tarkaanfii fudhatuuf turan dhiisuudhaan gara waraana bilisummaa Oromoo deebi'uudhaan qaawwa uumame kana akka carraatti itti fayyadamuudhaan humnoonni finxaalessaa kun haleellaa namoota nagaa irratti raawwatu. Sababni isaas humnoonni mootummaa tarkaanfii humna finxaalessaa irratti fudhatan dhiisuudhaan duuba deebi'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo waliin lolatti yoo seenan humna finxaalessaa kana immoo dhabamsiisuun hin danda'amu jedhanii jiru. Dursi nageenya uummataaf kennamuu qaba. Kana yoo hin taane uummata rakkoo irraa yookaan immoo balaa irraa baraaruun hin danda'u. Humni finxaalessaa kun namoota nagaa fixe qabeenya barbadeesse uummata kumaatamaan buqqise rakkoo hamaaf nu saaxilee jira. Jiraattonni qe'ee keenyatti humna halaalaa dhufeen salphannee jirra jedhanii jiru. Humni finxaalessaa kun meeshaalee waraanaa garmalee hidhachuun buufataalee leenjii sululaawwan angaree fi mormor keessatti tolfachuudhaan achirraa ka'uudhaan miidhaan irratti dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan himanii jiru. Humni kun humna qindaa'aadha jedhanii jiru. Humni kun kan naannoo Amaaraa jiruu fi kan naannoo Oromiyaa jiru walitti hidhatuudhaan qindoominaan akka socho'an himanii jiru. Rakkoo guddaa kan ta'e immoo caasaan mootummaa gartokkeen maandhee humnoota finxaaleeyyii kana kan jedhan jiraattonni yeroo humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi raayyaan ittisa biyyaa dhufan osoo isaan achi hin gahin hidhattoota finxaalessaaf odeeffannoo kennuudhaan akka miliqan taasisu jedhanii jiru. Qaamonni hojii kana hojjetan qabatamaan caasaa mootummaa keessa kan jiran ta'ullee mirkaneessanii jiru. Qabatamaa miseensa maatii tokko keessa caasaa mootummaa keessa godina hanga aanaatti kan jiranii fi akkasumas maatimmaan isaanii yookaan obboleessi isaanii miseensa humna finxaalessaa kana ta'ee haleellaa uummata irratti raawwataa kan jiru ta'uunis uummatichi eeree jira. Kun immoo rakkoo guddaa caasaa mootummaa keessa jiru miidhaa guddaa uummata irratti dhaqqabsiisaa jiru. Akkasumas balaa guddaa fi miidhaa guddaa uummata irratti kan dhaqqabsiisaa jiru caasaa mootummaa ta'uu waan mirkaneessu jechuudhaan
jiraattonni dubbatanii jiru. Kun immoo furmaata argachuu qabas jedhanii jiru. Jiraattonni kun furmaata kan jedhaniin inni biraa uummata naannawaa daangaa jiraatu keessattuu bakkoota haleellaan irra deddeebiin itti raawwatamaa jirutti uummata humneessuun qe'ee isaa akka tiksu gochuun dirqama jedhanii jiru. Kana dura immoo kan ture faallaa kana mootummaan meeshaa nurraa hiikaa ture. Kun immoo harka qullaa hafnee diinaaf nu saaxilee jira. Of ittisuu akka hin dandeenye nu taasisee jira. Meeshaa nurraa hiikuun salphamatti humna daangaa Oromiyaa ce'ee qe'ee keenyatti dhufee nu haleeluu fi nu saaxilee jira. Kana immoo mootummaan nurraa dhaabuu qaba jedhanii jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa biltiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti haleellaa loltoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwatuudhaan loltoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo gagabbataa irratti argadhee jira jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa godina Boorana Bahaa aanaa Ariirootti guyyaa tokko dura jechuun fulbaana 10/2025 haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Godina Boorana Bahaa aanaa Ariiroo ganda Gallabaa iddoo addaa Burquqqee jedhamutti loltoota mootummaa biltiginnaa konkolaataa tokko guuttee deemaa turte irratti tarkaanfii haxxee hidhuudhaan raawwateen guutumaan guututti hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan yoo adabu meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu ifoomsee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Itayyatti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Fulbaana 9/2025 humnoota mootummaa biltiginnaa konkolaataa Aysuuzuu tokko guutuudhaan magaalaa Itayyaa irraa gara Aanolee imalaa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen humnoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa kana kan raawwate ganda Aanolee bakka addaa Saallan jedhamutti yoo ta'u haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa kanarratti haxxee hidhuudhaan raawwateen kan lubbuun hafan loltoota mootummaa biltiginnaa 3 qofa jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa lixa Wallaggaa aanaa Baaboo Gambeelitti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen injifannoo argatu isin hin geenye turre dabalata qabna. Guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 11/2025 aanaa Baaboo Gambeelitti barraaqaan haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Mooraa waraana mootummaa guddaa fi ganda Baabboo Collii bakka addaa Konsirrii jedhamutti argamu irratti barraaqaan tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee jira. Haleellaa raawwate kanaan 30 addunyaa kanarraa godaansisee 25 madoodhaan adabe 3 immoo harkaan qabee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. AKM 30 akkasumas reeshina uffata waraanaatii fi meeshaalee waraanaa biroos mooricha keessaa argatuu beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e har'as lolli loltoota mootummaa biltiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa ture irrattis ol'aantummaan haleellaa raawwatuudhaan loltoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasise. Akkasumas haleellaa raawwateen loltoota mootummaa biltiginnaa irraa meeshaa waraanaa hedduu hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Waraanni mootummaa haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti irratti raawwachaa jiru dandamachuu dadhabuu ajajoonni waraana mootummaatii fi jeneraalonni waraana mootummaa akkasumas mootummaanis amananii jiru jedhamee jira. Ol'aantummaa waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhate kanaan mootummaanis baraguun beekamee jira. Kanarraa kan ka'e mootummaan ajajoota fi jeneraalota waraana mootummaa biltiginnaa wajjin mootummaan marii hatantamaa gaggeessee jira. Marii hatantamaa kaabinoota, kaadiroota fi ajajoota waraana mootummaa wajjin gaggeesseen tarsimoo waraana bilisummaa Oromoo ittiin balleessan qabxii 3 irratti waliigaluun dhagahamee jira. Tarsimoon tokkoffaan waraana bilisummaa Oromootii fi uummata addaan baasuudha kan jedhu yoo ta'u garee yakka suukaneessa dalaguudhaan uummata mufachiisuun akka waraanni bilisummaa Oromoo yakka san dalageetti diraamaa dalaguudhaan waraana bilisummaa Oromootii fi uummata walitti mufachiisuun akka ta'e himamee jira. Inni lammaffaan haleellaa diroonii yoo ta'u bakkoota ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo itti argaman irratti xiyyeeffatuudhaan haleellaa raawwatuudhaan ajajoota waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudha. Tarsimoon inni sadaffaan
Humnoota waraana dabalataa leenjisanii bobbaasuu yoo ta'u, humnoonni kunneen farra liphee kan jedhaman yoo ta'u, leenjitoota biyya Chaayinaa irraa dhufanii kan leenji'anii fi yeroo ammaa kanatti bobbaasuuf kan qopheessan lakkoofsi isaanii 100 gahuu akka danda'u himamee jira. Oduu biyya alaatiin Burkina Fasoon Afrikaanotaaf viizaa bilisaa eeyyamtee jirti. Pirezidaantiin Burkina Faso Ibrahim Traoré hooggantoota Afrikaa uummata isaaniitiin harka dhibbatti jaalataman keessaa adda duree fi isa tokkodha. Ibrahim Traoré biyya isaaniitiif jijjiirama hedduu galmeessee jira. Hojii misoomaa fi akkasumas jijjiirama hedduu galmeessuudhaan dinqisiifannaa addaatii fi jaalala uummata isaatii fi akkasumas kan addunyaa irraa argatee jira. Pirezidaantiin Burkina Faso Ibrahim Traoré rakkoon Afrikaanotaan furamuu qaba jedhanii warroota amananii fi akka mallattootti kan ilaalamudha. Kun akkuma jirutti ta'ee Burkina Fasoon Afrikaanota garas imalaniif kaffaltii tokko malee viizaa akka kennitu beeksiftee jirti. Biyyattiin viizaa bilisaa kan eeyyamteef tokkoffaa imala daawwattoota si'eessuuf yoo ta'u, lammaffaa sochii daldalaatiin wal qabate sochii shaqaxoota garaagaraa saffisiisuuf ta'uu ibsitee jirti. Ministeerri nageenya Burkina Faso Mahamuuduu Sababa amma eegalee lammiileen biyyoota Afrikaa gara Burkina Faso dhufan irraa kaffaltiin tokkollee hin eeggamu jedhee jira. Akka ibsa ministeerichaatti daawwattoonni Afrikaa galmee onlaayiniitiin unka barbaachisu qofa guutuu qabu jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun biyyoonni Afrikaa kana dura viizaa bilisaa imaltoota Afrikaatiif hayyaman Keenyaa, Ruwaandaa fi Gaanaa ta'uun ni yaadatama. Ameerikaatti ajjechaa Chaarli Kiirk kan shakkame to'annaa jala ooluun beeksifamee jira. Ajjechaa kanaan kan shakkame maqaan isaa Taylor Robinson kan jedhamu yoo ta'u, dargaggeessa ganna 22ti. Robinson Kiirkin kan jibbu akka ta'e himee jira. Robinson akkas jechuudhaan miseensa maatii isaatitti himee jira. Kiirk jibbaan kan guutame jibba babal'isaa jechuudhaan dubbatuun isaa himamee jira. Robinson immoo akka to'atamu kan taasise maatii isaati jedhamee jira. Abbaan isaa qabuudhaan qaama seeratiif dabarsee to'annaa jala akka oolu taasisee jira jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nuu turaa.